ولي قال Aha. له كنافو يسوس إن كيرجع واقع يوجتيرت دبان نبت ميتيره Eeyyee. الحمد لله نولي أكاسو جتشو Indaa'u erga جرادا furrayyuu darbee jechuudha. إيه Samii gaditti nam tokko amanuu kan danda'u, gara abbaatti dhaquu kan danda'u, gara jannatatti dhaquu kan danda'u, إيه isaan malee hin danda'amu jedha macaan. Maal أكان takkanoo? بكاتي Samii بوبسيدا gaditti. لالي يسوس Mhm. akkuma tiyyatti ergamaadha. Karaa gama rabbiitti Eeyyee. ittiin gahanii kana dhibbattanis itti amaneen jira hubadhilleen jira. Sababbiin yeroo sanitti ummanni Israa'el kan inni itti ergame suni karaa gama rabbiitti ittiin gahan. Sii galee bara sanitti bara inni ergame san keessatti karaa gama rabbiitti ittiin gahan. Atillee dubbii kana ni amanta. Fakkeenyaaf Wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti ani ka ergameef warra akka hoolota mana Israa'el keessaa badan duwwaafi jedha. Keeyyata kana wajjiatis akka walii galtuun hin amanan. Kanaafuu bara san keessatti Iyyasuus karaa gama rabbiitti ittiin gahan ta'u anis dhibbatti dubbii kana hin amanan. Asitti naa Kanaafuu bara ammaa kana sirreessitaa. keessatti ammoo Warra Iyyasuus badaniif an karaa gama ergame rabbiitti jedhama. ittiin Warra ba'a yoo karaa irraa jette badaniif. gurgurtee jirta jechuudha. Sirreessaa deemna. Waan macaafni jedhu sirreessaa deemna. Warra Ishii karaa irraa badaniif an ergame jedha. Maal jechuudha kana jechuudha? Warra karaa irraa badan jechuudha. warra Yesuus karaarraa warra baqanii karaa irraa badan. Kana na warri sirri. karaarraa Warra bade karaa irraa badaniif an ergame. warri karaarraa bade warra rabbi dhiisee waan biraa gabbaruu warri karaarraa bade warra Uzeyr ilma rabbiiti jedhee warri karaarraa bade warra Yesuus ilma rabbiiti jedhee warri karaarraa bade warra ilma namaa waaqa taasifatee gabbareedha warri karaarraa bade. Ragaan sii kenna. Yesuus kan ergameef warra karaa irraa badan. Akkasi ka warri Ilmaan karaarraa namaa bade karaa warra rabbiin hin beekne. Dhaggeeffadhu kaa. Waaqayyo abbaan samii gaditti macaafa hin beekta miti macaafa sii dube macaafa nafaan haasa'uu dandeesse. Duuba siidha Sirriitti sifaan haasa'uu sinatti danda'a. naa taate Maaliif siin ta'u dubbii dhugaadha. akkana ka Dubbii caalaa maal dhugaas taate qofa. kan siin ta'u taanaan maal sii ta'a? Ashaggedaa'u sii ta'a? Naa taate sochoosi. Kanaafiyyuu warra karaa irraa badan jechuun ilmaan namaa bara addaamii kaasee illee karaa irraa badee ture. Ilmi Waaqayyoo garuu karaansa akka namni jireenyatti deebi'uuf ergame. Sii galee karaa addaamiin dhalli namaa jannata keessaa bahee akka ture quraanni siin dubbata sii galee. Karaa Yesuusiin garuu namni jannata argachuu akka danda'u hin dubbata. Karaa irraa kan badan jechuun warra isatti hin amanne warra daandiirra hin jirre garba du'aa warra ta'aniifiti ergame daandiitti deebisuudhaaf. Kanaaf Yesuus Kiristoos akka dubbatu ani karaadha, dhugaadha, jireenya akka jedhee dubbata ilma koo Yohaannis 15 itti fufigaa itti mudde xumuraa sanillee parsantii 90 geettee 10 irraa hambistaa mi tokko malee ani gaas ani siin lallabaa hayyee amma wanta akkasi gaafadha Iyyasuus gaafa dubbatu ilmaan aadamititti dubbate moo Israa'el qofatti dubbate? Maal jette? Iyyasuus gaafa dubbatu Israa'eloota dubbate moo aadamitti dubbate? Qoy gaasiin hima. Yesuusi la akka jaarraa yoo macaafa normaal nafaan haasofta ta'e hundumtuu seera ofiisaa qaba, adeemsa ofiisaa qaba. Nuyi dhaloota Yesuus erga du'ee dhaloota kakuu haaraa jedhamnee waamanna. Erga Yesuus du'aa ka'e booda dhaloota haaraa jedhamnee waamamna. Maaliif dura Addaam erga cubbuu hojjete ilmaan namaatti du'atu murtaa'ee ture. Yesuus garuu erga du'aa ka'e booda isa wajjin jireenya argachuu akka dandeenyu macaafni illee dubbata. Caala karaa dheeraa na ilaa deemte beekta. Karaa dheeraa miilatu gabaabsaa dubbii dheeraa jaarsatu araarsaa jedhe. Karaa dheeraa miilatu gabaabsaa akkuma jedhan sani dubbii wal dhabeellee macaafatu araarsaa quraanatu araarsaa kottu. Amma kasiin jedhu Iyyasuus ergamaa ta'uu irra walii galle lammaffaa immoo Israa'eliif ergamuu isaatti walii galle sadaffaa irratti warra badan Yesuus hundumaaf ergame bookola. Yesuus fayyisaa biyya lafaa akka ati maaliif deemta beekta? Yesuus Israa'el duwwaadhaaf ergame kan jedhu. Israa'el jechuun ikkoo isaaf deemaa jirta. Yesuus hundumaaf ergame. Dabareen kiyya. Amma wal dhaga'uu qabna kan.
Atis akka nama kitaaba hubatetti, anis akka nama kitaaba dubbisetti. Ishee galee akka nama oduu durii himutti miti beeki. Akka nama baratetti, akka nama kitaaba harkaa qabutti haasofta. Iyyasuus ilma namaa hundaaf ergame jette. Asitti Iyyasuus ka ergameen ani warra mana Israa'el hoolota mana Israa'el keessaa badde duwwaa fedhe sanu. Eessatti jedhe warra badan warra isaatiin Iyyasuustu jechuu jira. Atama qabxii baay'ee haasofte. Waa'ee du'aa, waa'ee du'uu, waa'ee du'aa ka'uu, ani waa'ee du'aa ka'uu, waa'ee du'aa sin gaafanne ture. Garuu ati ofii keetii itti seente jechuudha. Waa'ee du'ee du'aa ka'ee akkas ta'ee isan dhiisi. Ani isa sin gaafanne. Waa'ee sanittis haasawutti hin jiru. Akkamitti akka du'een himta? Eenyu akka isa ajjeese illee himta? Nama gaafa inni qabrii keessaa ka'ullee argina naa himta. Sun rakkoon hin jiru. Nama isa fannise illee naa himta. Akka itti fannifamellee, bakka itti fannifamellee, sa'aatii itti fannifamellee, guyyaa itti fannifamellee. Kana hundaayyuu akka itti fannoo irraa nama buusisan naa himta. Rakkoon hin jiru. Akkasii jechuutti jiru. Iyyasuus ka ergameef Israa'el qofaaf. Jalqabaa jecha ergamaa jedhurra waliigallee Iyyasuus ergamaadha. Si galee Iyyasuus ergamaa ergate ergamaa ta'uu isaa irratti waliigallee jirra. Macaafa wajjillee anaafsillee irra waliigallee muramte tanaan. Garuu Iyyasuus ergamaa ta'e eenyuuf ergameedha? Ati addunyaadhaaf ergame yoo jette ragaa Iyyasuus Kiristoos. Ani Iyyasuus Kiristoos kan ergameef addunyaa hundaaf kenni jedhee dubbate naafidha. Garuu an Iyyasuus Israa'el qofaaf ergame kan jedhu ragaa lafa siikaa. Jaalattus jibbitus kitaaba keeyyata kitaaba kana amanuu qabda. Yoo mormite ammoo ati xiqqaataa namaa jedhamtee waamamta. Mootummaa waaqaa seenuu hin dandeessu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17-19 jalatti dubbatame jechuudha. Iyyasuus ani seera nabiyyoota yookaan raajota dabaranii faallessuuf hin dhufne. Sanumaan raawwachuudhaaf dhufe jedhe. Seera Muusaa fa'aa faallessuuf akka hin dhufne Iyyasuus himee jira. Sanumaan hojjechuu dhufe jedhee miti. Kanaafuu Iyyasuus ani ka ergameef warra akka hoolota mana Israa'el keessaa badan duwwaa fi jedhe. Duwwaa jechuun qofa jechuudha. Kanaafuu unlimited. Kana asitti daangessee jira. Ati immoo bakka inni itti gaaffii lama qaba kana keessatti. Ani daangessine macaafa daangesse. Yoo xaayir galatoo daangesse jette. Gaaffii si gaafadheef deebii naan kennine. Gaaffii si gaafadheef deebii gahaa hin argan. Kanarra walii gallee gaaffii na gaafata. Yesuus iyyanne waa'ee hoolotaa na gaafattee turte. Hoolota eenyuuf ergame Israa'el duwwaadhaaf ergame kan jedhu. Dubbattee turte. Warra karaarraa badaniif ergame jettee turte. Eenyu karaarraa kan bade? Yesuusitti kan namannetu karaarraa bade jechuu isaati beeki. Bakka Yesuusitti kan hin arge hin amaniin daandii irra hin jiru jechuudha. Hiikasii kennuu hin danda'a beeki. Maa hiikama caala sitti waliin gallu. Caala sitti wal dhabaa irraa dhaabsi. Gurbaa bareedaa kana hojjetu. Sirriin taane macaafni qulqulluun kan hiikamu akka nutti fakkaatetti miti ala tahaara na dhagaye macaafni qulqulluun akka nutti fakkaate otoo hin taane adeemsa ofiisaa hiika ofiisaa qabala. Maal barbaachisame? Fakkeenyaaf waraana keessa iddoo tokko duwwaa shat godhee fudhadhee yoo lakkii kanarratti akkasii morma koccee taa'aa yoo hin jedhe ta'uun qabu si galee hiika qaba jechi mata duree qaba hiika qaba. Ishii. Caala ati baay'ee bareedaadha. Maaliif jennaan isteeppii sadi fixxee jirta. Ati amma isteeppii sadi fixxee amma booda ashhadu allaa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah malee uumu isin wa ashhadu allaa ilaaha illallah wa anna iisaa rasulullah jettee amantee jirta ammaati. Kanaafuu baga gammaddee siin jira jalqaba irratti. Hin jenne. Afaan dhugaa dhaggeeffadhu kaa. Dhaggeeffadhu akkatti jette sitti maa dhaggeeffadhu kaa. Caala. Caalii argamu siin jedhe ragaa baatee jirta laal. Waaqayyo tokko qofaa jette. Waaqayyo abbaattu jira jette. Iyyasuus ergama jette. Ani maal jedhee kanaafuu ati ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna iisaa rasulullah jettee xumurtee jirtaa siin jedhe. Rabbi tokko jette Iyyasuus ergama jette fixxee bar bakka kana fixxee afaachuu kaa. Bakka inni itti ergame kana qofarra walii gallaa naafse. Eenyuuf ergameen naan Israa'el qofaaf ergamee jette. Ati koo waa'ee maaramii akkan itti dhalate otoo natti himtu si galee otoo waa'ee Yesuus natti himtu ila waan nu gaarratti ifatta waan nu gaarratti si wajjin walii galuu hin danda'a. Waan dhugaa hin taane irratti si wajjin walii galuu hin danda'u si galee. Ati gaaffii deebii lamaan sanaan kennine la. Ati sila naa kaaftee tokko Maatiyos keessa Yesuus kan warra karaarraa badaniif hin ergame jedhee jettetti. Jette moo hin jenne macaafarraan jedhe dhibbatti kitaabatu jedhe barxaa galatoon hin jenne caala. Maatiyos wangeelitti Maatiyos abbaa Maatiyositu ka barreessetu maal jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa Maatiyos 15:24 irratti
Yesus kan ergame forra akka hoolota mana Israa'el irraa badan duwwaaf ergame jedhe. Duwwaaf jechuun only the children of Israel jechuun ilmaan Israa'el qofaaf jechuu jira Yesus. Ani kasi gaafadhe asirratti kun kana Yesus dubbate Xaahir Galatoon dubbanne garuu dubbiin kun akkanatti ni hiikkatu naan jette ati. Yesus kun asitti Israa'el jedhee maqaa dhahe Israa'el jechuun eenyu akka ta'e illee ni beekta. Ilmaan Yaaqoob 12 warri Israa'el jedhamu. Kanaafuu Yesus Israa'el keessatti illee dhalate kuno Israa'elitti illee dubbachuu jira ani ka ergameef Israa'el qofaaf jechaa jira ati immoo bakka inni lakki ani Yesuusin Kiristoosin kuni ka ergameef addunyaa hundaa fi bakka inni jedhe naafiti. Waaqayyo abbaan ilma gola siin fida dhaggeeffadhu baay'een sii fida. Macaafa Luqaas dubbisaan ture jedhe. Eegalee macaafa Maatewos akka dubbisaa turte. Macaafa Luqaas akka dubbisaa turte natti himaa turte. Yesuusii akka nama hundumaaf ergame fayyisaan nama hundumaa akka ta'e gaafa ergamaan rabbiyyuu ragaa ba'ee Luqaas keessatti akkuma isumatti dura kaaftee si deebisa laa iddoo biraa macaafa dubbisuu barbaachisu. Akkuma san naa himi jal'isi ragama. Inni si keessaa dhalatu weedheen ila. Maalirraa dhalate fedhaaf amma sila dhaggeeffatte namarraa dhalatee akkas ta'eef nama jechaa turte. Nama fedhii fooniitiin hin dhalanne. Alhamdulillah baga dhalate wallahi rabbi wallahi baga dhalate. Hafuuraan dhalate. Sigalee. Hafuuraan dhalatee jedha. Dubbistee tamiti kutaa sana. Ragaa fidi amma ragaa fidi. Baga dhalate ragaa fidi. Bakka inni addunyaadhaaf ergame san fidi caalaa. Baga dhalate dhalatuu isaa itti gammadaa. Dalachuusaa wallahi itti gammade. Nin jaaladhalle in kabajalle. Maaf jibbita nabiyyi jibbita. Mee dafi bakka inni addunyaadhaaf ergame Yesuus Kiristoosin kun addunyaadhaaf ergame bakka inni jedhu ragaa as baasinaa dafi. Sigalee Yesuus Kiristoos addunyaadhaaf akka inni ergame. Indaa'uma addunyaarra iyyuu darbee jechuudha samii gadittu ergamaa gadittiyyuu sigalee kamiin gadittiyyuu kan ergameef qulfiin samii harka isaayyuu kan jiru macaafni qulqulluu hin dubbata. Mee dhaqiitti isa Luqaasitti deebina. Isa Luqaas boqonnaa. No, never hin ta'u. Gungumeen. Ani gungumeen ta'u. Maaliif jennaan sii madda ummata kanatti. Ummata nama 1,100 kanas sii madda yookaan ragaa Yesuus an addunyaadhaaf ergame jedhu fidi siin jedhe. An Israa'eliif ergame siin jedhe sarna harka didde addunyaadhaaf ergame bakka inni jedhee dadda fiinaas baas. An ragaa qofa barbaada. Okay, silana gaafatte sigaleera Yesuus Kiristoos kan inni dhalate ilmaan hundumaatiif ila sigalee akka kanatti ergame Waaqayyo abbaan Yesuus Kiristoos fayyisaa godhee akka inni biyya lafaatii fi ergame Luqaas boqonnaa 1 keessatti hin dubbataa siin jedhe. Baga dhalatee siin jedhe an dhaloota isaa si mormutti hin jiru caalaa ani bakka Yesuus Kiristoos an addunyaadhaaf ergame jedhu fidi siin jedhe baran situ addunyaa hundaaf ergame naan jedhemi bakka Yesuus ani addunyaa hundaaf ergame jedhu as baasii nu garsiisii yaada duraanu addunyaa maraafa. Addunyaa hundumaaf akka inni ergame. Addunyaa maraaf. Ani Yesuus Kiristoosiin kun ergameef addunyaa hundaaf jedhu fidi. Yoo isaas baaftee mootiyyuu. Ayyee. Ela dhaggeeffadhu gaa. Sila amma waan tokko jetteetta. Yesuusii kan inni dhalatee jette dhalootuma isaarraa kaasne. Erga isa kana barbaadde jechuudha. Dhaloota isaa fakkeenyaaf an Oromiyaa dhaladhee Oromiyaa guutuu dhaladhee yoo jedhe rakkoo hin qabu. Garuu Oromoodha. Oromoo ta'uu isaa akeeka. Ani kan Yesuus addunyaa hundaaf ergame jedhu qofa asnaa baasi ergamaa ta'u walii galle ati amma baay'ee bareeda jirta barcaala wanti sirraa hafe rabbii tokkocha amante karama Yesuus ka dhugaa san qabachuu qofa si hafe waan ta'eef ati amma wanti ati gochuu qabdu bakka Yesuus an addunyaa hundaaf ergame jedhu san qofa baasii nu agarsiisi sa'aatiin nu jalaa kan dhuman nama sa'aatii hirribaati bakka Yesuus an addunyaa hundaaf ergame jedhu ragaa. Dhaggeeffadhu gaa si himuufan jedha akka inni addunyaa maraa fi ergame. Maal takka asnaan baafne caaliyyoo. Oyyoo. Macaalaa osoo masaaf guddusii harkaa qabdu moo? Ani masaaf guddusii waggaa takkaa fi lama dubbisee jiru. Na dhagee akkoo dubbataa irraa achuma akkoo dubbataa irraa dhageessetta. Yesuus Kiristoosii ergamaa Waaqayyoo gaafa dhaqee Maaraam. Sin gargaaru koo yarra. Maaraam dubbarraa dhalate. Luqaas boqonnaa 1:28 kaastee yoo dubbistee ergamaa Waaqayyoo godhachuu dhaqee kaadhimaa yoo ishee filatoo isheen jirtu isheen hin ulfoofte inni si keessaa dhabahu immoo jedheen ila dhaggeeffate inni si keessaa fayyisaa ta'a fayyisaa biyya lafaa akka ta'e wallahi caalaa dhageetta baga fayyisaa ta'e fayyisaa isaa si mormaa hin jiru ani baga dhalatee siin jedhe Maariyaam irraa dhalatee
Maariyaam irraa dhalate jechuun addunyaa fi ergame jechuudha caalaa namni sitti kolfaa barate nama guddaadha maal taate caaliyyee. Dhaggeeffadhu ka maaliif kolfaa na dhagayeeka እንደዚህ አይደለም እኮ አማ ዋይ ዳልቹ ኢየሱስ ነጥ ለለባ ቱርቴ ሲጋለ ኢየሱስ አከንት ዳል ነማተ አከንት ዳል ነጥ ለለባ ቱርቴ ኢየሱስ